akkamitti jira maalitti jira eeddonni isaa maaliif irraa hidhaman abbaa miskiinaa ijoollee namoota keenya kan beelaa bira nu dhaabattee nu eeddos isaa irraa mana hidhaatitti guuraniitiin isa kophaa isaa manatti qeerroo mataa qabdu irra garmaamutti jirti mana hidhaati ugguraa jirti jaamsuu deemaan namichi biyya jaamsaa jiru namichi biyya kana fuudhee qile ni callisnas yoo jennu nun callisiisuu ni dubbanna yoo jennus hin beekne garuu nu dhibee jira anyway furmaanni ni dhufa jedha eegaatuma turre ni furama jennee uduu eenyu ni dhufa wanti xaxame kun kiyyoon xaxame kun shirri xaxame kuni ni furama jennee usuu eenyu arda guyyaa qidaamee takka sanbata lama wixatan sadii keebxata adhaatiin afurii jechuudha guyyaa afur geennee jechuudha yoo kana jedhu gaafa irreechaa warri adda social media irra argaa jirtan adda dhageettanii post godhaa jirtanii wanti kun ni furamee jara kana gadi lakkisan jennee usuu eenyu arda guyyaa afur bultee jennaani xiqqoosi tiruun bulte lafee taatii waan jedhurraa kaafneetiin dubbachuudhaaf dirqamne jechuudha eessa jirti qeerroo arafaati fa'a eessa jiranii qeerroo guumaa fa'a qeerrotiin ijoolleen ija qaban ijoolleen mataa qabanii eessa jira yoo jettanii tilmaamtanii yookaan uduu nama haqilii qabu ta'e tilmaamtanii laaluu isinitti hin diqqaatuyyuu jechuudha haga asirraa social media irraa wal nyaattanii jarri kun maal taatee fuula media irraa guyyaa afur kana online irraa dhabamtee namoo dumataa qabaatanii isinitti dhagahama ture jechuudha garuu tuffatamtanii jirtan salphattanii jirtan salphatu deemtanis oromoo bareechaa beeka mana hidhaati Jawaar Mohammadi nu baye qeerroo guumaatiif Arafaati Abubakar ijoolleen abbaa miskiina nu baatee jirti jettanii handaraxanii callistanii jechuudha isaan kiyyoo hidhaa keessa jirti jalqabumaayyuu hidhaadhaan baane jarri garuu adda maalirra jiran jarri maaliif hidhaman badiin isaanii maali akka oromootti bakka oromoon dhaabattu dhaqanii dhaabatuun rakkoodha hidhamuu isaan geessa Tayyib Jawaar Mohammad hayyuu kenna akkamitti jira maalitti jira eeddonni isaa maaliif irraa hidhaman isa maaliif manatti deebisanii eeddota isaa maaliif irraa hidhanii haga yoona irraa ugguranii maaliif irra taa'aa jiran Jawaarii maal yaadanii eeddota isaa ka irraa hidhan kana maal yaadanii jiranii maaliif irraa hidhame askoota asiin sagalee ta'aati nama kana gaafa inni lubbuudhaan darbe mana hidhaati nu bayeera jettanii callistanii jirtan garuu gaafa inni waan tokko ta'e ammoo gadi baatanii iyyiinsaa fi poropaayilii gurraacheeffachuuf ofiin qopheessina ijoolleen tun abbaa miskiinaa ijoollee namoota keenya kan beelaa bira nu dhaabattee nu utubde ija keenyatti ka awwaarri namni hawaasa keenya ka awwaarri ijatti nam'ee gara goruuf gara dhaabatu wallaalee ija isaanii keessaa awwaara buuftee awwaara guurtee afuuftee fi ummata keenya miskiina bira dhaabataa jirtu badii tokko malee maaliif hidhamuun barbaachise eega hidhamanii yakka tokko malee badii tokko malee akka oromoo kamiyyuu irreecha irreeffanna jedhanii guyyaa isaanii tokkummaadhaaf gadi baanii eega irreecha irreeffatanii Tayyib maaliif mana hidhaatti darbatamuu maa barbaachise maa doorsifaman hayyoonni kun maa doorsifaman ijoolleen kun maal balleessan akka duraayyuu dubbataan jiran ijoolleen qeerroo akka jiru mana hidhaatti guuramee jira tokko nu baasan jennee usuma eenyu didee taqaraa caaliyyuu itti caalaa jira qeerroo ija qabdu mana hidhaatti guuraa jiran ukkaamsanii mana hidhaatti guurutti jiran Tayyib ijoollee eeddota Jawaar Mohammad maal balleessitee jennaan mana hidhaatti ugguranii mana hidhaatti guuranii irra taa'aa jiranii Jawaar Mohammad sun akkamitti jira isaaf ammoo maal yaadaa jiran Jawaar Mohammad dhadhaa nyaachisuudhaaf eeddota isaa irraa fuudhaniitiin eeddota isaa irraa mana hidhaatti guuraniitiin isa kophaa isaa manatti deebisanii taa'aa jiranii kun ammoo oromoo qalbii keessan keessa isin yaa'uu qaba gurra lamaan banattanii ija isin duudde lamaan banattanii qalbii gara biyyaa deeffattanii osoo ummata kanaaf hayyuu kanaaf ijoollee qaqqaalii hidhamteef osoo sagalee taatanii iyyattanii birmattanii cadhisnee akka kanatti ilaaluun furmaata illee fidaa hin jiru
hayyuu kana galaafachuudhaaf irra garmaamaa jirti akka farda leenjisaa jechuudha. Jarri kun irra garmaamutti jirti. Ujoollee qeerroo mataa qabdu irra garmaamutti jirti. Mana hidhaati ugguraa jirti. Tokko osoo hiitu amma jilmaadhaan guuruu eegaltee jirti. Xayyib haga yoomiiti ukkaamamnee cadhibna, haga yoomiiti hayyuun keenya doorsifama, haga yoomiititti namni keenya jabaan keenya hidhamee mana hidhaatitti uggurama. Kanaaf mee qalbii gara biyyaa deebisaa Oromoo. Qalbii teessan gara biyyaa kallattiin deebiftanii hin jirtanii. Qalbii teessan bakka jirtu waliinuu beekna, waliinuu argutti jirra. Qalbii teessan gara biyyaa deebisaatii eeddota Jawaar Mahaammadiif qeerroo akka jirtu mana hidhaatitti guuramtee jirtu sagalee ta'a gadi baya. Maaltu furmaata waan jedhu irratti gadi bayaati sagalee ta'a. Bineensi kaleessallee isin sossobe malee dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaatuma jira. Dhiiga ilmaan Oromoo jissaatuma jira. Bilisoomne jettanii mana ol deebitanii taa'aa jirtan. Maal Jawaar Mahaammad mana hidhaatii ba'uun bilisummaadha. Mana hidhaatii gadi bahe malee hidhaa caalu keessa jira. Hidhaa caalu keessa seenee jira Jawaar Mahaammad. Sa'a kana keessa inni akkamitti jira? Eeddota isaa meeshaa waraanaa hunda walii irraa sassaabbatee mana hidhaatti darbatee jira. Namni kun Xayyib akkamitti jira waan jedhamu laala. Maalitti jira namni kun? Maali balleessaan ijoollee kana haga sa'a kana hidhamtee mana hidhaatti ugguramuun haga guyyaa afurii badii tokko malee haga guyyaa afurii kana ugguramuun mana hidhaatti maali? Maa barbaachise? Maali badiin isaanii? Xayyib Oromoo maaliif ija hayyuu kana irraa maadeeffattan? Gurri keessan maa hayyuu kana irraa deebi'e? Gaafa inni wareegame, gaafa inni aarsaa ta'eetiin jedhe, gaafa inni lubbuun darbeetiin jedhe ammoo qalbiif gurrallee gara isaa. Amala keessan sila boo'ichinii fi poropaayiliin gurraacheffachuun amala keessan. Gaafa sana ammoo gadi baasanii poropaayilii keessan gurraacheffatanii ni iyyitanii jechuudha. Silaa carraan keessan isa kana. So kana gatii ta'eef gadi bahaati Oromoon qabsoo kan keetitti deebi. Bilisoome jettee afaan qabattee taa'utti jirta. Qabsoo keetitti deebi. Hayyuun kun kiyyoo keessa jira. Eeddonni isaa hidhamte mana hidhaatti ugguramtee jirti. Inni sunuu hidhaa keessa jira. Isaa sanuu irra garmaamutti jirti. Biyyattii ibiddi karaa hundaan itti qabatee mallisaa jirtu tuni hayyuu kana nyaattee darbuu deemti bareecha. Bareecha beekaatii jabaa kana hin argattani. Kaleessallee isiniin jedhaa ture. Adhallee inuma isiniin jedha. Biyyi ibiddaan jismiin isii ibiddaan gubataa jiru hayyuu kana jabaa kana fudhattee isin harka balleessuu deemaa jirti. Oromoo gadi baa hayyuu kana birmadha. Qeerroon biyya keessa jirtu hayyuu kana marsii eeggadhu. Jabaan lama hin jiru, Jawaar lama hin jiru, Jawaar tokkicha. Jabaa kana qeerroon biyya keessa utubaa eeggadha. Ija teessantu jaamuu deema. Ija teessan isin jaamsuu deema. Namichi biyya jaamsaa jiru, namichi biyya kana fuudhee qiletti naqaa jiru hayyuu kana balleessee galaafateetiin ammoo ija teessan isin jaamsuu deema. Kana bareechaa beeka Oromoon. Karaa nagahaatiin falmadha jedhee karaa nagahaatiin falmataa jira. Yaaki innillee mataa nu nyaate yaaki mataa makeenna bolooni mataa keenya zarazzaree lafa nu kaa'utti jira. Biyya ibiddaan mallistee biyya ibiddaan saaxilamtee ibiddaan gubataa jirtutti deebi'ee jechuudha. Boloonii mataa keenyaa nu nyaatutti jira. Biyya kufteetiin uummata Oromoo nyaatteetiin inni ilmaa Oromoo isii kuffisaa jiru. Inni ilmaa Oromoo itti garagalee isii jissaa jirutti deebi'ee jechuudha. Carraa biyya alaa argate osoo akkillee affanamee achiyyuu nurraa gadi taa'eeti dhiironnis. Wallaahi gubanne karaatti dubbannuuf karaatti dhiisnullee wallaallee jirraa jechuudha. So gabaabatti ani dhaamsi kan koo qeerroon biyya keessa jirtu eeddonni isa eeddu irraa hidhamte xalafamte mana hidhaatitti darbanii jiranii haga rabbiin achi keessaa furmaata wayii godhe fala wayii fidee isaan baasuufi qeerroon biyya keessa jirtanii hayyuu kana eeggadha. Ija seessaniif gurra keessan hayyuu kana irraa hin deebisina. Qalbii teessan gara hayyuu keessanii deebisa. Deemaatii isa eeggadha.
wanti ani isin jechuu barbaadu isa kan akkasuma warroonni biyya dimokiraasii keessa jirtan warroonni social media kanarraa dhageettii qabdanii koottaati TikTokii keessa mana ijaarattanii achi iyyitan dhiisaati koottaa social media irratti akka duraasanitti gadi deepaati koottaa ummata kanaaf sagalee ta'a. Hidhamaa jira ummanni hidhaan irraa dhaabbatee jiru ummanni mana hidhaati guuramaa jira gadi bayaa koottaati ummata kanaaf sagalee ta'a. Maal balleessite ijoolleen miskiina qarqaaruu malee Arafaatifa maali badiin isaanii mee eeddota jawaariin eegaa jiraniifuu yoo hidhan yoo jenne ijoolleen kun maaliif hidhamuun barbaachise marsaa lammaffaa duras badiin qabdu yoo miskiina qarqaaruu ta'e malee ammallee badiin qabdu yoo ummata keenya hawaasa keenya beelaa bira dhaabatteeti ummata keenya lubbuu isaanii baraaruu taate malee durallee badiin qabdu gin amma maaliidhaaf lammaffaatti deebamee hidhame maa barbaachise. Kanaafi gadi bayaati hawaasni Oromoo ka biyya keessa jirtus dammaqe mana kan kee tokko tokkoon ankokka'ee ibiddi si seenaa jira usuu teettee mana namaa ka ollaa keetii ka gubatu laaltu amma tokkoon keessanii mana keessa ankokka'ee seenaa jira ibiddi taa'ii haguma ibiddi kun sitti qabatee gubatutti haga namni dhufee ibidda kana sirraa haxaa'uuf yookaan haga ofii kan keetii gubattee calii baatutti callistee ofii hin ilaalin. Hirriba keessaa dammaqa gadi bayaati ummata kanaa birmadha lubbuu teessanis birmadha dhumataa jirtan xiyyeeffannoo keessan hayyuu Jawaar Mohammad irra kaayadha ijoollee hidhamte baate rabbi yoo isaan baase akka baatetti hin baatu taanaan ammoo falmadha akka isaan baatuufis mirga isaaniitiifis falmadha hayyuu keessanillee eeggadha girra isinii garmaamaa jirti isin afoo dhabama godhuudhaaf. Isin ammoo gzilaa garbummaan teessan isinii garbummaadha gaafa hayyuu kana dhabdan ammoo waggaa 150 garboomne jettanii miti waggaa 200-300 kanaa garboomtan sanuu yoo qiyaamaa rabbi gadi isinii harcaasee asirraa isin dhabamsiisuu baateef jechuudha. Dhageettanii jirtan soo kana gatii ta'eef gadi bahaa ummata kanaa birmadha ijoollee miskiina qarqaartuu birmadha walumaa gala hayyuu keessan eeggadha warri ammoo biyya firiidamii jirtan gadi bayaa ummata kanaa sagalee ta'a ummata kana bira dhaabbadha isiniin jechuu barbaada. Oromoo dammaqaa bakka jirtanii dammaqaa ummanni Oromoo dhumataa jira qeerroon Oromoo mataa qabdu kana dura torban darbe dura jechuudha. Muhammad yookaan Arsii gaafa lolaatii fi Abdurrahman Hussein ijoollee qeerroo qaqqaalii qeerroo qaqqacalee qeerroo ammoo dhaloota qubee qeerroo jajjaba mana hidhaatitti darbatanii turan jechuudha badii tokko malee osoo isaa waan takka hin balleessin bilisummaa hayyuu Hussein osoo waan takka siin hin balleessin mana isiitii qabanii fidanii hidhatti ol darban maaf hidhamte badii qabdi jireenya dhuunfaa isii jiraataa jirti siyaasa keessaa baatee maaliidhaaf hidhamte haga sanyii keessan isinirraa isin dugugee lafarraa isin dhabamsiisutti teettanii uf laaltanii mee haguma yoomii akka kanatti jabaa mana hidhaatitti wallaalaa mana hidhaatitti beekaa mana hidhaatitti guurattanii kaan lubbuudhaan dhabdanii haga yoomii jiraattan mee eenyuun bilisoomsuu deemtan mootummaan kun isin fixaa jira lafarraa isin xaragutti jira haga yoomii cadhiftanii akkana ukkaamamtanii teettan. Naadhi biyana callisiinsi isin calliftanii yoo ummanni tokko buqqa'e qarqaarsuma jettanii fiiddanii yoo ummanni tokko ammoo du'e awwaalachumaaf fiiddanii bakka irraa namni buqqa'e qarqaaruuf deemtu sani akka inni lafa isaa sanirraa hin buqqaane ammoo irratti utubaa ta'ii fi cicciiti irratti hojjadhu dagalee ta'ii fi bira dhaabbadhu. Kanaaf Oromoon bakka jirtanii qabsoo keessanitti deebaati ka biyya jirtu qabsoo lafarratti deebi ka social media irra jirtu qabsoo social media irratti deebiiti ummata kana baraara lubbuu isaanii ummata kana bira dhaabadha ummata kana sagalee ta'a kanuma isiniin jechuu barbaada. Eeddonni Jawaar baatu taanaan ammoo rakkoon jajjabdoon akka ulaa banattee barri banattee isinitti dhufaa jirtu bareechaati akka kanatti hubadhaati beeka Oromoo bakka jirtu dammaqi. Qeerroon biyya keessa gaafa hayyuun kuugaa ta'e mana gubuudhaaf fooqii caccabsuudhaaf dullaa kan kee yookaan ammoo dhakaa guurattee gadi hin bayin
osoo hayyuun kun lubbuudhaan jiru gadi bayi hayyuu kana birmadhu gadi baa hayyuu kana eeggadha ijaaf qalbii teessa hayyuu kana bira kaayadhaati dammaqaa isiniin jechuu barbaada keessattuu qeerroon biyya mikna qeerroon mataa qabduu mana hidhaatti guuramaa jirti qeerroon mataa qabduu mana hidhaatitti awwaalamaa jirti warri haftan ammoo dammaqaa wal ijaara hayyuu kana bira deemaati dallaa isaa gibbii isaa marsaati eeggadha Jawaar Mahammadi eegdoo hin qabu eegdoo isaa irraa hidhanii jiranii mana qullaa keessa jira deemaati hayyuu kana eeggadha deema hayyuu kana baraaradha gaafa inni waa ta'e profaayilii uffachuudhaaf hin deeminaati deema hayyoota kana birmadha ijoollee nama hidhamee mana hidhaa jiru hundaa fi gadi bahaa sagalee ta'a qabsoo keessanitti deebaa falmadha